Itiyoo Telekoom qophii isaa xumuru gara magaalaa miidhagduu bareedduu magaalaa aadaa seenaa duudhaa qabdu gara magaalaa Baalee dhufuudhaan amma immoo tajaajila intarneetii 4G itti advaansed kana hawaasa isaa biraan gahaa jiru gammachuu guddaadhaan ibsa. Itiyoo Telekoom filannoo keessan yeroo hundumaa haa ta'u akka filannoo keessanii simachuun sin keessummeessina yaada keessan kabajuun amanamummaa keenya ni mirkaneessina. Itiyoo Telekoom gammachuun keessan nuuf simboo keenya filannoon keessan Itiyoo Telekoom yaa ta'u kaleessa sim kaardiin qarshii 100 ture har'a immoo gara qarshii 60tti gadisiisu diskaawuntii guddaa gochuun sin eegaa jira. Akkasumas bilbiloota garaagaraa bifa adda ta'ee fi bifa dansaa ta'een ismaartiiwwan garaagaraa qabatee siniif dhiyaatee jira. Maarree dhaabbata Itiyoo Telekoomii sinitti dhiyoo jiru deemuudhaan bitachuudhaan itti fayyadamu jireenya keessan fooyyessaa yoo ta'e gammachuu guddaadhaan filannoon keessan Itiyoo Telekoom yeroo hundumaa haa ta'u. Itiyoo Telekoom gatii madaalawaa fi qulqullina guddaaf kan hojjete simboo miidhagina faayamaa mul'atoota isaati. Kun Itiyoo Telekoom.